بيزين تأتوني تك أوكان تربي كان عارف يعني متجوب هناك جاري كليس شابورتيون فيجدو تكو تكنيكالة تأتيني جرجران دي منتوري I'm sure green case and to be built any okay green case and ما بلتني فيني مال الجرا مال قلوك أمنا خجتني كنا جاب تاجرتني أكل سامو تبعنا من دبتني one good idea. I guess when we take us to the and live by you and get an idea of one in the refi. Hopefully, Facebook or the faith in the Pataya case and any food I can do. In a month, it's for cut it wrong. Any can our ain and no to grade to age a day. Come to man, TDF. Nano if you saw TJT, just send a tasan over to everything. And I can imagine the age of the Toko. You don't want to agenda Namarati to Pana. You don't want to Sigili and Mia Chap will go hatch Alundway, or Katapugania Jura, Urga hatch Alundway, in Kenya. Just mind boggling. Iti back up the Hasa Kenya, Garom for Kenya. Fayisani interview got erati, Kruto got Isera. A Raji can't taste it, even maybe a large dank about the agenda Nama or Isu Kamotumankai. Gariamuka got to Ergamtoto Motumaka Bakno, Hartanama Farsina, Bornama Rapsina. I have better income. Yoruba ye Kanama Harseju, Martigra Moate, Oromo Tigra Yola Moate. Yam Serati now. Motuman Angoraju, Motumas and Nathaniel Wally Adunano, Nuaromo, Kamida Mulisa, Adunani, you, Aka Abidis in Nathania, Tindem or Dunano Agarte. So Anastae, Nutastani, the Davis, I will Timo Malaka Nafingalu. Because Klutaka or Akara Timfidani in Dubatani, but Katorbekan of Yalamafi, Agendan Salmo. Enga the one on Tigarate A, and Misigili Damnin Salmo. I guess I'm a kind of fage if Aris and the Bachot ini really at a market age room. Do being with that for that in fair Nigeran. Hamamile has her own. Hamumule in Allah or legend. Reality can you Kadelaga Hinjiran attack. Kakotu Yokan One, Katu Yoka Hatu Inane, Kawaran Yokanurane, not as majority agenda manama or Ismar the Chula. Mali can send to put address in Fakate, Harba will get at Tamaya Metura. It's because we'll get Tamakan Imuma Nano to the age of any, Sigili, focusing you always clearly the Nivetan. Casta actually the Badaji is have a Brabakabe, Ango Motuma Brabakabe. In fact, I'm direct to be a canal to the why am more focus. So can I you own an agenda bra or is agenda Mr. Tasa or Annafingal? So community in Guam, and the committee could a torpa Europe watching and I'm talking to fage a committee at I don't know about the registered government nanny. Garuna Mahidu, Europe case to govern them out from Nigerani and Matic case Kabu, so Europe case and I'm talking to fage to Germany. So half years is only just I know green case and for race the Nigertani. على resolution جبابا كنا تربي كنا بهيجرهم كم public اللي أرجو كلام تاني كموت أددا في اللي قد شو دينو سندور أمو سنت يعني سببان هربا الجلد جوني في كم ساعة نمو والجهي تقطع زري ككيساني ومتمان نانو parliamentary member of parliament in Europe كده Germany بيجوا ده كيسات كنا نتاعنا قبيساني سبب سولمي توبيا سجل يعملني جرني سجل كيس أورمو توكو ولا تبقى بأجري ورهيدو تجرا مار تجرا كيفين جرا سومالين جت السودان سو بروت الأجيتي كمان ولا كنا نرتب معتني transcripti سا hopefully توبيا كنا قبيجرا so جرجرتي سنة في أورمو community والجنيتيني كان resolution كان دبرسينه resolution كان مو وجرا أول كنجرو
resolution is obviously akkuma dhageettan ji'oota meeqaaf isinitti illee himee kan ture jedhee jalqaban waan rakkoo naannootti ijaarratu jiru humanitarian aspectii falatti bu'ee mariitti dhufuu jedha. Mariitti dhufuu kana irratti ammoo precondition jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf otoo du'iinsi Oromoo irraan dhaabbateen mootummaa naannoo Amaaraa mootummaan Eritrea akkanuma federal force ammoo Oromoo keessatti terrorize godhaa jiru otoo nama ajjeesaa jiru mariin deemu tokko hin jiru otoo hidhamtoonni mana hidhaa keessa jirtu mariin deemu tokko hin jiru. So kanaafiyyuu ifa manaa godha ajandaa keenya karatti deebisuu qabna dhiiroo. Maal isinitti fakkaate waa'ee namaa irratti Oromoon community waa'ee namaa irratti mee achumatti naa qabaa malee waa hedduu kutee hin jira. Oromoon community biyya bakka isiniif let me differentiate it. Biyya alaa kana diaspora kana keessatti waggaa dabre kana keessatti qabsoo gahee guddaa ka taphate diasporaadha. Kalees har'as borus ka ta'utu diasporaadha. Garuu diasporaan kun kennu haasa'u malee mana isaa walitti qabachuu hin dandeenye. Kun ani almost umrii kee walakkaa Oromoo community irratti dalagee jira waan an beeku jechuudha. Oromoo community addunyaa kanarratti hedduu harka 99 nan beekee jira. Oromoo community from Minnesota guddicha Oromoo irraa I don't know Kentucky xiqqecha Oromoo community kan hin beeku kana 50 keessa qofti keessa jiru jechuudha. Kanneen mara daawwadhee hin beeka. Jabinaa fi laafina illee nan beeka. In fact bookni kee kan hin maxxansine waa'ee isa irratti haasa'ee jira si galee ammallee waa'ee namaa irratti yoo xinxallee kennu taate hawwii Oromoo beektonni Oromoo walitti dhufuu dhabuun sun garaa ka isin nyaatu yoo taate eega dadhabdan taate bakka walgahii nama karaadhaan dhufee jedhe bakka yoo deemne jennu na gaafattanii akkuma na gaafattanii warra kaawwan illee ni gaafattu quba qaba. So amma sagantaa nama roobii wal geennee resolution xiqqoo san baasnee tokko warra mootummaa Ameerikaa tokko warra mootummaa Yuroopiif kenninuuf san qofa otoo hin ta'in san akka jalqabatti fayyadamnee Oromoo community walitti fiduu barbaanna. Because Oromoo community yoo walitti dhufee jiru Oromoo community politikaadhaaf illee warra politikaa akkuma nuti hin filamne as filameetiin ka Oromoo bakka bu'u tokko hin jiru. Wala kafaa'o wala abaa'o wala bosona jiru wala seenaa numarti nu qixa kan Oromoo nu fixe tokko hin jiru. Ka innurraa beekumsa illee numartuu ofumaa isaatii digrii ofii fudhata malee anaanillee qabaatu jechuudha. Anillee maasterii lamaan namaa qabaa PhD qabu malee sigalee ofii keenyaaf ru'ii keenyaaf fuunee jenne Oromoof jenneetii miti. So kanaafuu numarti nu hanga Oromoon nuyi filitti hanga filannoo sirna dimokiraasii qabu asin jiraatinitti qixa galna jechuudha. Ka inni ol sigalee gariini abbummaa itti dhagahamee qabsoo Oromoo kana sigalee gaafa barbaade Oromummaa si kennaa gaafa barbaade si fuudha. Gaafa barbaade ammoo ati eenyumaa dubbattaa sin jedha. Uummata afootti ammoo afaan dammaa dubbataniitiin kophaa keessatti ammoo dalaguun barbaadu. Dhugaanii sin jedha dhiiroo rakkannee jira. Because uummata afootti beektonni keenya garii waliin dalaguun barbaada. Waliin dalaguun barbaadanii garuu fafa waan ta'eef dubbachuu rakkannee jira. Keessatti yoo nu gaafatan ammoo maaf akkana goone hawwiin keessan dheebuun keessan keessattuu ayyoleedhaaf naaf galee jira. Anillee kan ka'ee kana maraachi jiru yoo dhugaa isinitti mee jedhu warroonni taaksii oofaa mana haqaa daa'imman guddisan jijjiirraa kan hin finne jettanii waggaa 20 waggaa 30 biyya alaa kana keessatti mallaqa numa kennitu jijjiirama dhabdan sanii fan dhaabbadhee jira. Jijjiirama Oromoon lakkoofsaan walakkaa Itoophiyaa lakkoofsaan 1,50,000 jennaa garuu gochoota warra 6,000,000 7,000,000 kaleellee har'allee fidee jedhe. So har'a rakkoon of keessa xiinxaluu nurra jiraata. Dhugaa walii dubbachuu danda'u nurra jiraata. Dhiiroo siigalee numartinuu warra Oromoof dubbanna jennee community bira yoo dhandhu community'n sun dhugumaan hojiirra nu gaafatuu qaba. Seenaa advocacy godhaa jira jettee maal godhe gadi baasi. Seenaa kana hin kijibdee kana sirrii hin kijibdee gadi baasi jedhe. Because ka odeessuutu baa'atee anyway amma of duban jira kan isin dhufee karaa airport keessan jira akka isin dubbadhee fi community adda qabuun barbaadeeti yaadni kuni. Because rakkoon nama kennaa rakkoon nama ijoollee Yaman keessatti ta'aa jiru ka amma calqisamee jedhee of course amma waa'ee naannoo Tigraay kanatu oduu ho'ituu sani. Achi booda sigilee waan xiqqoo hin baasanii bakka sanumarratti odeessaa oolla gaafa waan haqaa dubbachuu barbaanne gaafa walaa geenyu jedhanii dhufan namni gariin dhufu hin beektani.
warra social media irratti illee Facebook gootanii beektan gaafa dubbii haasaamuu qabdee dhugaa hin dhoofti dhiiroo. Kijibni tuni otoo nama lolee akkana maraadhii gootummaa kee dubbadhee jedhee nama kumatu nu laalee jira. Gaafa laakii dhugaa dubbannee jennee dhugaan suuta deemtu dhugaan qabbanuuftuudha. Namni hin dhufu namni nama hin dhagahu. Garuu nuti yeroo marayyuu kaardhaa kana haasawni kaardhaa darbee jira. Koboruu otoo nu ittiin mari'atiin otoo hin yaadiin bara 2021 dhufee jedhe. Otoo nu takka hin dubbatiin bara 2021 dhumeetiin 2022 deemaa jira. Gaaffiin Oromoo ogguu maali jedheen gaafadhee jiru ilaalchi kafaa'uuni Oromoo maal fiduuf deemaa gaaffiin kafaa'uu maali gaaffiin abaa'uu maali gaaffiin warra bosona jiru warra bosonaati warra abaa'uu waliin jiran waliin hoo jiraatan gaaffiin jiraa maalidha kilaaritiin hin jiru. Wannan garii dubbadhaa jiruuf obviously waati mataa keessa jira mala isinitti dubbataa jiru. Kan amma barbaadee jedhee kan yaadaa jiru harbaa wal geennee jira. Koomitoota kaawwan kaafee fi resoluutiina kana hopefully maqaa irratti da'anii gariin itti da'anii jiranii resoluutiina saniin baasnee jenna. Sababaan resoluutiina kana uummata walitti finneetiin xaliilaa deemuu barbaanna qabsoo keenya irratti because warruma waan namaa yoo haasofne waan kalee gumaan haa caalu bahuu qabdi sirriidha. Garuu asuma keenya gumaa haa caalu motoo odeessinu ka boruu kootti yaanne borullee akkasumatti dhuftee nu dabartii jechuudha. Otoo nu takka ijaaranii otoo nu takka karoora hin baafatanii karoora namaatti otoo oofnu bira yeroon ummatti jechuudha. Kanaafiyyuu taargeetii keenya qulqulleeffachuu qabna. Oromoo eessa dhaabbannaa Oromoon koominitiin bakka jirtan mara yoo xiqqaate Oromoo koominitii 20 weetas jira Ameerikaa kana keessa jechuudha. Kanuyyuu waliin dalagnee atleast ka quba qabnu. Ka Yuroopiitii fi Awustiraaliyaa waliin qabatee jira ka koominitii 50 karoora keessanii ka waggaa hadhaa maalidha kan jahan darbe kanaa fi maalidha karoora keessan akka koominiitiitti akka afooshaatti akka waldaa dubartiitti akka ooyaatitti karoora keessan kan bara 12 kan bara 21 2021 kun karoorri maalidha baafattanii jirtanii hin beektanii seriously wal geettanii of gaafachuu qabdan. Karoora keessan akka koominiitiitti maali mallaqa qolxaniitiin waraana ergu mallaqa qolxaniitiin ollaa kennu what is karoora keessan karoora keessan keessaa immoo hagam irra dhuftanii eessa jirtan namni karoora baafatee beektanii walakkatti hafee dhumaa gahee jira namni karooraan hin deemne immoo bakka deemillee gahuu beekuu hin barbaadu. Wanni sanitti maa jiruu fi kana karoora keenya keessaa inni guddaan Oromoo koominiitii walitti fiduu Oromoo koominiitii cabsuudha because Oromoo politikaallee ta'ee waldaan dippiloomaasii illee ta'ee wannumaa martinuu Oromoo koominiitii irraa dhaqeetu sumuuniif shilingee guuree jira. Oromoo koominiitiin ammoo accountability argataa hin jiru. Maaliif because hin ijaaramne kaan. Koofiitii yoo ta'u qarqaariin kan namaa qarqaaree jira. Nan beeka waan nan dubbataniif hin jira. Kana walitti qabatee sagantaa guddaa qopheessaa jirra agorsii tokko irratti jechuudha. Hopefully agorsii tokko irratti sa'a booda sa'a tokko irraa haga sa'aatii 8-9 sagantaa qabnee jirra. Oromoo koominiitii walitti finneetiin tarsiimoo amma ka yeroo kana ka amma hatattama kanaatii fi ka boruu jechuudha. Dubbiin akkam jirtu kana wanuma bariitee laaltu isinitti fakkaata. Wanuma bariitee borgaramtii kana mootummaan ka warri naannoo Tigraay injifatee dhufeetti akkasii miti dubbiin. It's much complex. Amma fakkeenyaaf fudhata dabre kan otoo mootummaan naannoo Tigraay aangootti maqalee qabaachuu baate sila UN National Security Council waa dabarsuuf ture. Waan guddaa tokko dabarsuuf ture biyya irratti. Garuu akka hin dabarsine wanta amma ta'aa jiru kun ogeeyya. Amma biyya akka seexaanaatti addunyaa laalee jirti. Gochi Tigreen godhaa deemtu ammoo san baalaansi godhaa deema. Inni waan dhimma Tigree irraa dhimma warra biraa isaa otoo hin ta'in dhimma keessan irraa haasoo akkasiin dhufee jedha. Kanaafuu dhaggeeffattoota keenya nama baay'ee laalaa jirtan. Yeroo kana iyyuu nama baay'ee laalaa jirtan. Akka Oromootti eessa jirtan. Akka Oromootti koominiitii keessan koominiitii Michigan, koominiitii Chicago, koominiitii New York, koominiitiin martinuu karoora keessan maalidha ka bara 2021. Bilisummaan jennuun ammoo maal fakkaatti sigalee bilisummaa Oromiyaa bilisummaan jennuun maal at the end of the day eenyu mandeetii Oromoo itti kennee kan nu deemaa jiru martinuu akkuma kiyyaa akka eetiin dubbataa jira. Kaayyoon keenya maalidha ree sirni amma jiru sirni nafxanyaa reformii hin ta'u reformii jigee jira. Kanaafuu qeerroon uummanni biyyaa waan hundaaf qophaa'uu qaba. Because biyya tana kan itti daraaru kan itti eenyu oluun itti jijjiiramuu danda'u warra biyyaati. Baqattoonni waan ta'aa jirtu argaa jirtan Yemen keessatti namni keenya akkamitti akka rakkataa jiru biyya takka galuun dhabee rakkataa jiru Saawudii keessatti Somaalii keessatti Sudaan lachuu keessatti akka namni keenya ta'aa jiru hin beektan hopefully gaaf tokko sagantaa wayii irratti tokko dubbanna amma rakkoo kanatti ta'ee kam qabnee gadhiisna ka jennu garii irra dabarreen dubbannee hin jiru jechuudha because
gara maraan rakkoo namni keenya bakka maratti rakkate ka biyya keessa rakkate ka biyya keessa rakkate ka biyya ambaa jiru rakkate jiraachuu ka biyya even biyyuma gaarii kanallee jiru rakkoo dadhabee jira jechuudha. Kanaafuu kaayyummaan keenya boo'icha kanarraa baafnee karaa tarsiimoodhaan deemuu qabna. Karaa kana immoo deemuuf hirmaannaan keessan barbaachisaadha. Hirmaannaan keenya immoo ka sooshaal miidiyaa siigalee ka feesbuukii irratti sheer gootanii feesbuukii irratti hidhattanii ilaaltanii bira dabartan osoo hin ta'in aangoorra yoo jiraattan waldaa dubartootaas ta'uu danda'a, waldaa koominitiis ta'uu danda'a, waldaa dargaggootaas ta'uu danda'a. Dhugaa rabbi isiniin jedha wanni ulfaataan addunyaa kanarra jiru wanni namarraa jiru nama ijaaruuf ulfaataadha. Kanaafiyyuu namni isinii dhufee jiru yoo namni waa ijaaruuf isinii dhufee jiru keessan beekaatiin harka banaa nama fudhadha. Maaf isiniin jedhaa jira kanarratti hedduu mallaqa guddaallee kaayyoo guddaa giraantii inni akkuma shantamaa kuma dhibba baafni kan ijaaruuf dalagaa jira. Obeessi doontarmi irratti hopefully viidiyoon tokko ogosiin dura too bahee jedhee ni agartu yoo ba'u baate immoo ogosii irratti miidhageettuu jechuudha. Miidhageettuu jechuudha. Kanaafiyyuu wanni isiniin jechuu barbaade Oromoo community sagantaa agosti tokko sagantaa exclusively isiniif ka ta'e dalagaa jirra. Sagantaa isa irratti hin hirmaattanii jechuudha. Anillee hopefully more and more miidiyaa dhufaa jechuudha. Lammata irratti ammoo kilaaritii qabaachuu deemna. Qabsoo deemnu kana adeemsa deemnu kana waan deemnuuf kilaaritii qabaachuu qabna jechuudha. Bakkuma feetillee haa jiraanne kilaawudii keessatti sigalee wanti qulqulluu osoo hin ta'in sadhisneetumaan hamilee odoo osoo hin ta'in really bakka tokkotti gallee bakka tokko dhaabuu qabna. Karoorri keenya kaayyoon keessan waan tokko irratti dhaabbatee achirraa dhaabuu qabdaniin jedha. Gara biraatiin immoo warri biyya jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtanii amma long time isin dubbannee jiraallee akkuma jalqabarra dubbadhe jechuudha. Mariin dhufaa jira. Marii dhufu kana irratti ammoo isin galee namni waa ijaarametu nama waa ijaaretu yoomiyyuu aangoorratti dhufee jira. Nama yaa ijaarame jedhetu yoomitu jijjiirama fiduu danda'a. Oromoo ijaaramnee jirra. Community ijaaramtanii jirtan. Hangam ijaaramtanii waggaa dabre waggaa hadhaa garaagarummaan keessan maali? Ji'a jahaadhaatii fi waggaa hadhaa ammoo maali karoorri keessan? Bilisummaan jennutu ammoo maal fakkaatti? Akka nuti mootii tokko ol fidnee dikteetarii haa ta'uuf miti Oromoon kan falmataa jiru. Tokko nuuf haa beeku miti kan falmataa jirru Oromoo hiree isaa ofiif haa mirteeffatudha. Akkuma saba biraa akkuma warri Tigraay Itoophiyaa keessa taa'u barbaada. Oromoo Itoophiyaa keessa taa'u uummanni murteessuu qaba because empire sun jiguu qabdi uummanni murteeffatuu qabnutti amannee jenna. Yoo akkas ta'e hoo eessa jirraa eessa dhaabbannee jirraa warri biyyaa yeroo kana keessatti quban qaba waan deemaa jiru. Karaa maraaniyyuu quban qaba irraa dubbachuu haa dhabu malee. Kanaafiyyuu of laaluu qabdanii jijjiirama irra jiru kun warri mootummaa keessa jirtanii jechuudha. Akkuma dhageettan hiringii kamsaa darbeerra genocideidhaan mootummaan Abiy himatamuuf deema. Warroonni harka waliin dhahee warroonni mootummaa shororkeessaa kana bira dhaabbatee jedhee hedduu mootummaan kafaluu deema. Jijjiiramni mariin dhufuun isaa waan oolee marii isa irratti hoo hangam qophiidha. Ganda keessanii naannoo keessanii nama isiniif ta'u of bilisoomsuu qabdan, ofiif dubbachuu qabdan, of bira dhaabbachuu qabdan. Kanaafiyyuu warri biyya keessa warri aangoorra jiru warri mootummaa kana jala deemtanii deemsisaa turtan jijjiiramni dhufee jira. Kanaafuu kan dabre justasiin dhufuu qaba hunda warra maraaf Oromoo Tigraay qofa osoo hin ta'in Oromoo qofaaf jechuudha. Because nuti haftoo sirni kalee nu miidhee haftoo sanii kanaafuu jijjiirama sana osoo hin ta'in investigation barbaannee jenna. Sana yeroo biraa bal'inaan dubbannee jenna. Amma kan isinitti dubbachuu barbaadee jedhee adeemsa kennaa eessarra jirraa communitiin kunniin martiniyyuu of gaafachuu qabdanii eessa jira laaluu qabdanii ajandaa nama biraa keessanii kaayatu hin ta'in ajandaa kennaan deemuu qabna ajandaa san faana deemuu qabdanii communitiin ammoo wanni guddaan tokko ijaaraa jiru waa hedduudha. Wanni sun keessaa tokko beektota Oromoo kan jedhamtanii kan walitti dhufuu dadhabde kana communitii ofii isaatii walitti dhufee beektota kana walitti haa fidu. Wanti guddaan san maalidha? Because rakkoon ni jira sigalee amma fakkeessoo haa dubbannu malee rakkoon ni jira. Amiin gariin keessaniin beekanatti katabdanii akka rakkoo ani dubbanne barbaadan anillee rakkoo akka dubbanne garuu realitiin jiru yeroo kana keessa dhoksaa wanni tokko hin jiru. Wanni marti dhugaadha. Namni haa ta'e torbaan tokkoon eeguu hin danda'u yoo sun maqaan badee yoo sun wanni jedhee jedha. Soo kanaafiyyuu kanneen marayyuu fiduuf iftoominaan walitti haasa'uu qabnan jedha. Karaa deemaan jira yaaduma kana isiniif dabarsaa
hopefully yaala maasrii keessa anillee deebi'ee yaala biraallee isiniif kennan jedha. Gaafii yoo qabaattanii komanta keessan katabaa please obviously wallaaf katabuu hin dandeettanii jechuudha. Samarii keessa jira ijoolleen baalantirii gochuu barbaadan please baalantirii galaan jedha. Jijjiiramni akkanaan haasaa kanarratti hin dhufee hin jiru. Mee ilaala mootummaan naannoo Tigraay kan injifatee jedhee lola dirree kamirratti walitti dhukaasaniitiin injifatamee jedha. Dippiloomaasiitti isa ajjeesee jedha. Dippiloomaasiin kophaa isatti gahaadha absoluutely naat jedhee illee beeku mul'isanitti himee jira. Biyyi bilisoomuu fi uummanni Oromoof bilisoomsuu qaba. Bilisoomsuu ammoo kaayyoon keenya clear ta'uu qaba. Kaayyoon anaaf otoo hin ta'in Oromoon hundi galfatee hin beeku qaba. Gaaffiin Oromoo maal qaba? Dhaabni Oromoo maal hambaa fida? Maaf tokko hin taane? Maaf waliin hin deemne? Because akkuma eenyu akkuma Oromoon hin fidin eenyu Oromoon kafattee as keessatti tokko hin jiru. Namni marti maal? Namni tokko ka maandeetii isin ol qabu hin jiru. Marti maandeetii qixa qabna. Garuu uummanni nu bira dhaabbatee gocha keenyaanii garii keenya ol kaasee garii keenya dhiisee jira. Gariin keenya immoo jiru keenya dhiisnee jijjiirama kanaaf jennee of kennineef yeroo baay'ee waan nu agartaniif isinirra guddaa isin fakkaatee jira. Yes, dhiibbaa godhaa jirra. Jijjiirama bakka maraa sigalee chaaptarri ta'an kun chaaptara Oromooti. Chaaptara saba gabroomeeti. Chaaptarri gaanfa Afrikaa irratti chaaptara kuushi seenaa kuushii keessatti seenaan hedduu kingdamii badde keessaa tokko kingdamii kuushii. Yeroon jijjiirama dhufu kana irratti eenyu himee kanumaan jedhee karaan deemaa jira. Utuma xayyaara keessa jiru xayyaara dheeraa tokko irraan ture isaa afurii fi yaani kun dhufee jennaan maaf isin mari'annee jedheetiin dubbadhaan jira. Na of oolchaa isin jedhaa galatooma.